Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo baqartita sinaaqa qabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa kaa yeroo kamiyyuu akkuma tanaan dura dubbadhee hoggaanii meeshaa tokko ofii kiyyaatti jiraachatan isinitti argisiisa siniin jedhee yeroo darbee algaa kanaa ofii kiyyaafan hojjisiifadha siniin jedhee tan ture. Algaan kuni kaa algaa meetir kahaayadha diizaayinii kana tanaan dura sinii hojjedhee tan ture. Garuu keessi isaa amma akka pingii yookaan immoo diimatti harkifatu kuni gooldii ture jechuudha. Maaliifin akka jijjiirallee kana isinitti hima. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun hiriyoota keessan biraan ga'a. Meeshaaleen kun meeshaalee manatti hojjisiifamanii ergan algaa kana kenne ture kaa viidiyoo ilaaluu hin dandeessan. Algaa yeroo irratti hojjedhe jechuudha. Dafee tomba'u meeshaaleen kuni meeshaaleen hojjisiisan maaliif tartiiba qabeeti waan ta'eef iyyuu kan namaa itti baay'ata ijaa ta'eef jechuudha. Gaafa birraatti siqe kana caala. Egaa cidhaaf namni wantoota adda addaatiif birraatti wanta baay'ee ni qaala'a. Garuu yeroo kana keessatti warra hojjisiifachuu barbaadan bilbila kiyyallee taamilee irra sinifan teessisaniin jechuun jaaladha. Algaan kun meetir kahaayadha. Ani manni kiyya akkuma isinitti argisiisaa ture. Manni kiyya guddaa miti yookaan kutaan hirribaa kiyyaa guddaa miti. Kanaafan meetir kahaayaa hojjisiisa. Warroonni kanallee hojjisiisuu barbaadan meetir kahamsaa yoo ta'e haayi baay'ee bareeda. Kana caalaa bareeda jechuudha. Ani garuu mana kiyya kanaanuyyuu akka argaa jirtan baay'ee fudhata jechuudha. Maaliif xarzii jalaatii fi luka jalaatii fi mataa gubbaarra baay'ee dheerata. Kanaafuu kutaa hirriba kiyyaatu baay'ee fudhate kana itti yaadeen ol jechuudha. Ganaan qumsaaxinii galchee yaada. Waan meeshaalee adda addaa wajjin gaafan qumsaaxinii galchu kutaan hirriba kiyyaa fuulii ta'aa jechuudha. Kanaafidha garuu algaan tun baay'ee bareeddi. Dhugaa dubbachuuf gatiin isaatiillee kan isinitti meetan ture. Ammas immoo dhumarratti isinittan hima. Ijoollee kana hoggaan jedhu tanaan dura waan dubbadheen qabaa waan waadaa isiniin qaba. Meeshaalee tokko ammaachi bitadhaa jedhee isinitti hin beeksisu. Ofii kiyyaa itti jiraachatan meeshaalee ofii kiyyaa itti jiraadhu akka itti fayyadamtan isinii hima jedheetan ture. Kunoo akkuma dubbadhe yeroo darbe viidiyoo kiyyaa ammas irra deebi'een dubbadha jala buutanii ilaaluu hin dandeessan. Algaa kanan xalabsiifadhe jedhee isinitti meetan ture. Kunooti komodiinaa biratti jechuudha. Bakka sanittan isinii waraabee bakka hojjetamee gadi baay'etti yeroo baay'ee hojjetee gaafa xumuree gaafa ati fe'attu aduutti gadi baasee aduu keessa sii teechisa jechuudha. Asirraa biloonii hin qabu itti gaseensista jechuudha. Isa sana addumaan hiiktee furattee too deemta. Akka argaa jirtan wanni maal ishiin cinaa jirtu yookaan immoo machaa maal jedhamtu ishii mastaawotii qabdu wajjin nan barbaade. Ati garuu filannoo keetidha. Yoo barbaadde akka dukkatti teechoo hoo barbaadetti ni filatta. Lakki immoo mastaawotii wajjin kana hojjisiifadhasuutti filannoon keetidha jechuudha. Ani garuu mastaawotiin barbaade jaata'e mastaawotiidhaan naa hojjete akka argaa jirtan argaa bira qocinaa godheetoo jira jechuudha. Dhumarratti mana keessatti illee ilaaltuu isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa algaa tana ni jaalattan jedhee tan abdii qaba. Warroonni meetir kahamsaa hojjisiistan caalatti bareeda. Maaliif meetir kahamsaa gaafa ta'u maal ta'a? Ijoollee na dhaggeeffadhaadhaaf qalbiin isin fayyada. Meetir kahamsaa gaafa ta'u inni amma diizaayinii isaa amma gadi xiqqoo gabaabbate kun itti dheerata. Inni mataa duraa xiqqoo amma akkana walitti butamu hede kun immoo achi butama jechuudha. Yeroo san caalattuu bareeda isiniin jechuun jaaladha. Akka fedha keessanitti manni keessan guddaa waggaa ta'e immoo ishee tana lama godhuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf ishee tana mastaawotii wajjin gootanii ishee tana immoo masaabaa wajjin meeshaalee masaabaa qabdu cinaa kanaan godhuus ni dandeessan jechuudha. Akkasuma gatiin haga ta'e wayii pooyintii wayii dabaluun oolu. Isa kan hin hojjisiisne galuu ni bareeda hoo haala saniin gootan. Kun immoo kutaa hirriba keessanii murteessadha. Baay'ee yeroo baay'ee nuti biyya keessatti kutaan hirriba keenya akka mana arabaati miti. Ni xixiqqaata yeroo baay'ee jechuudha. Mana baay'ee hiriyoota baay'ee argeetoo jira warroota mana ijaaraniitoo jiran jechuudha. Naannoo Adaamaatti amma namni baay'ee mana ni ijaara. Kutaan hirribaa algaan galee qumsaaxiniin galee fuulidha. Teechoo wayii xarzii takka gamanaan godhamee achiin booda bakka itti sochaatu bakka teessee buna danfistu yeroo tokko kutaa hirribaa keessatti namni gaafa dadhabee ciisee ni jira ofii keetii bootaatti buna teessee danfistu wayii yoo iraatte jechuudha gaadaa keessatti. Yeroo baay'ee gaadaa keessa ni guddisnu jechuudha baay'inaan. Egaa manatti galee akka argaa jirtan kana afeetan jechuudha kan isinitti argisiisaa jiru. Akka argaa jirtan asin immoo mastaawotii keessatti baay'ee kan mul'achaa jiru algaadha jechuudha. Wanni ansooraa isaatidha. Kana tokkoon kunuuti suuraa isaa isinitti argisiisa jedheetan erga manatti galchii raawwadhe haala kanaan afee mana fudhateetoo jira jechuudha. Baay'ee bareedadha.
warri hojjisiifachuu barbaadan haala kanaan akka humna keessaniitiin isiniif gaariidha isiniin jechuufani humna keessan jedhu maal kutaa hirriba keessanii baay'ee kutaa hirriba keessanii itti yaaddanii yoon bal'isini algaa gurguddaa gaafa hojjisiistatti jedhee guutaa qumsaaxinii bootaa gootanni rakkattu dukkawwan adda addaa bootaa gootanii olii gassa socho'atan ni rakkattu. Baay'ee jireenya keenya keessatti aadaa biyya keenyatiidha namni tokko bunni mana isaatiin dhabamu akka mana arabaa bootaa wayii taa'anii miti jechuudha. Dadhabdee ni ciistaa. Egaa dadhabdee ni ciiftaa deessee ni ciistaa. Yeroo kana maal ta'a bunni namni sibira taa'ee ni haasa'a jechuudha. Kutaa hirribaa keessaa akkasuma immoo bunni bakka ati jirtutti ni daffa jechuudha. Kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade kutaan hirriba keessanii tirfii wayii yookaan iddoo wayii bootaa itti teessan qabaachuu qabdi. Amma yeroo baay'ee sammuu keenya kan fudhatu mana arabaa keessadha jechuudha. Yeroo baay'ee mana isaanii keessa akka argitan meeshaaluma isaanii achiin booda wanni achi keessatti fayyadaman tokko hin jiru jechuudha. Achi keessatti isaan shaayiidhaan dhuganii bakka taa'an qaban jechuudha. Saalooniin ala mana tokko bakka. Kanaafuu nuyi algaa yoo hojjisiifannu bootaa tirfii wayii qabdu ta'uu qabdi isiniin jechuufan. Egaa kan gorsaadha. Hiriyoota koo hundi keessanuu na hubattan jedheen abdii qaba. Akka mana keessaniitiin ilaalati tirfii wayii kan irraa isinii hafu ta'uu qaba algaa gizee mattarsiifattan. Baay'ee nama kanaan gorsu odoo meetirka 50 ta'e bareeda qumsaaxinii fudhatee komodiinawwan qumsaaxiniiwwan achi immoo bootaa tirfii wayii isinii hafa jechuudha kutaa hirribaa keessatti. Kana isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Dhugaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu viidiyoo tana laayik sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa baay'een isin jaaladha. Baay'ee.